Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamisaa Amajjii 23 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Amajjii 15 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan keessummeessu Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti balaa konkolaataa naannoo godina Walloo Kaabaa keessatti mudateen namoota 20 ol du'uu isaanii naannoo Oromiyaa godina Gujii keessatti barattoonni hidhamuu isaanii hooggantoonni humnoottan nageenyaa kan naannoo Tigraay mootummaa yeroo naannichaa qeequu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanii isin affeera kan dursu oduudhaan gara tuujubee irratti darbina. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Jeneraalonni 200 ta'aniif sadarkaa koloneelaarra kanneen jiran hoogganoonni humnootii nagaa eegumsaa Tigraay Amajjii 12 hanga 14 bara 2017 walga'ii geggeessine jedhan ilaalchisuudhaan ibsa ejjennoo baasaniin hoogganoonni yeroo kan naannoo Tigraay ergama isaaniif kenname ala dantaa uummata Tigraay boodatti dhiisuudhaan ganiinsa raawwataniiru meeshaa humnootii alaa ta'aniiru jechuudhaan himatan. Siyaasa naannoo Tigraay yeroo ammaa kutaaleef naannootti addaan qoodame rakkoo keessa akka jirus tuqaniiru. Ibsisuun itti dabalees bulchiinsichi yeroo ergamni isaaf kenname daangaa Tigraay gara isa lola duraanitti deebisu nagaaf nageenya uummataa eegsisu kanneen buqqa'an qe'eetti deebisu hojii deebisanii ijaaruu jalqabuuf filannoo ittaanee jiruuf haala mijeessuudha jechuudhaan kana mara raawwachuu hin dandeenye jechuun qeeqeera. Dadhaboo jechuun kan waame hoogganoota bulchiinsa yeroo irratti fooyyeffamni akka ta'u gaafachuudhaan kanaanis gumii garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin waamame yaada fooyyeffamaa inni dhiyeesse kan deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Ibsa sana ilaalchisuudhaan VOA'dhaaf deebii kan kennan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa namoonni yaada adda addaa qaban kan hundeessanii fi humna ittisaa kan qabu raayyaa waraanaa fayyadama garee tokko gochuuf yaaluun fudhataman qabu jechuudhaan deebii kennaniiru. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Daawuntirraa konkolaataan fe'iisaa uummata fe'ee gara magaalaa Dasseetti imalaa ture bakka addaa Aayidaa Segooraa jedhamutti garagalee allayyaa meetirii 300 ta'u keessa seenuu isaatiin lubbuun namoota 25 darbuu isaa hanga'oonni poolisii naannichaa beeksisanii jiru. Itti gaafatamaan poolisii godina Walloo Kaabaa Koomaandarri Naggaa Dimbaruu bakka balaan kun itti qaqqabe bakka to'annoo hidhattoota faannoo jala jiru waan ta'eef lakkoofsa namoota du'anii sirriitti argachuu akka hin dandeenye himanii amma ammaatti namoota 25 du'uu isaanii akka mirkaneeffatan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qindeessa buufata konkolaataa aanaa Daawunti kan ta'anii obbo Isheetuu Taaddasee namoota 30 ta'anii du'uu isaanii ibsanii namoota 40 immoo madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Sagalee Ameerikaatti jiraattonni yookaan namooti ijaan argan kan dubbatan immoo namootni 40 ta'anii du'uu isaanii beeksisaniiru. Namoottan balaa kanaan madaa'an keessaa namoottan 16 gara hospitaala Dalantaatti geessamuu isaanii hojjettoonni fayyaa dubbachuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinoo pirezidaantii Doonaald Tiraamp irra deebi'uudhaan gareen waraanaa Huutii inni Yemen keessatti socho'aa jiru akka garee shororkeessummaatti farrajamu beeksisanii jiru. Uggurii diinagdee cimaas akka irra kaa'anu beeksisaniiru. Gabaasni kun kunootti dabalataan. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp sochii warreen Huutii Yemen keessaa kan Ansaar Allah jedhamuun beekamu dhaaba shororkeessaa biyyootii alaa gochuun irra deebi'uun moggaasuu isaanii White House beeksisee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera.
tarkaanfiin kun gareen iraan waliin hidhata qabu kun dooniiwwan daldalaaf doonii waraanaa yuunaayitid isteetsi kanneen keellaalee galaanarraa barbaachisaa ta'an eegan irratti haleellaa isaan galaana diimaa irratti raawwataniif jecha ka bulchiinsi baayiden uggurarra kaa'e caalaa adaba dinagdee cimaan akka irra kaa'amu ibsameera. Leelliftoonni tarkaanfii kanaa yeroonsaa baay'ee irra darbee jedhu. xiinxaltoonni hangi tokko immoo dhaabbilee gargaarsaa hanga tokko dabalatee kanneen warra haawutii gargaaran jedhaman ilaalchisee kamiifuu dhiibbaa qabaachuu danda'a. Sochiin warra huutii nageenya biyyattii balaadhaaf saaxilaa jira. Namoota nagaaf hojjettoota giddugaleessa bahaa keessaa nageenya michoota keenya naannoo jiranii sabatiinsa daldala galaanarraa balaaf saaxilee jechuudhaan White House ibsa baaseen beeksiseera. Yemaniin harka caalu kanneen to'atan warreen huutii erga sadaasa bara 2023 qabee haleellaalee 100 ol dooniiwwan galaana diimaarra deemaa turan irratti raawwataniiru. Kanas lola Israa'el Hamaas Gaazaa keessatti raawwate ilaalchisee aantummaa Faalistiinotaaf qaban ibsuuf jecha dooniiwwan 2 galaanaan akka liqimsaman yoo taasisan humnoota galaanaa 4 ajjeesaniiru. Haleellaan kun hojii doonii addunyaa kan jeeqe yoo ta'u dhaabbileen doonii waggaa tokko oliif imala dheeraaf qaalii ta'e naannoo kibba Afriikaarra naanna'an akka geggeessan dirqisiiseera. Pireezidaant Doonaald Tiraamp sagalee Ameerikaa dabalatee dhaabbilee saba himaalee kan bulchu dhaabbata aaraa federaalaatii fi hoogganaa aaraa muudanii jiru. Oduun kunis kunooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp rogeessaaf barreessaa safuutti cichuu Birant Boozaliin hoogganaa dhaaba sabaa himaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan USAGM kan VOA dabalatee ejensiiwwan sabaa himaa mootummaa yuunaayitid isteetsiin maallaqaan deeggaramaniif itti gaafatamaa gochuun muudaniiru. Waggaa 38f akka nama hundeessaaf pireezidaantii giddugala qorannoo miidiyaa ta'uun tajaajiletti haala miidiyaa maxxansaa televiziyonaaf toora intarneetii irraa Birant caalaa kan hubatan muraasa jechuudhaan Tiraamp waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii Truth jedhamu irratti roobii galgala maxxansaniiru. Sagalee Ameerikaatti dabalee USAGM caasaa sabaa himaa giddugaleessa bahaa Reediyoo Free Europe, Reediyoo Liberty, Reediyoo Free Asiyaaf waajjira sabaa himaa Kuubaa to'ata. Walumaa gala kanneen kun torbaniin oduuf odeeffannoo uummata naannoo addunyaa miliyoona 400 fi miliyoona 20 oliif tamsaasu. Hojjettoonni ibidda dhaamsuu irratti bobba'anii kutaa Kaalifoorniyaa keessa jiran ibidda haaraa akka haaraatti ka'e dhaamsuudhaaf lolaa akka jiran beeksisaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeenyattis bakka ibidditti ka'e sana hin daawwatu jedhamee himamaa jira. Oduun kun kunoota bal'inaan namas. Ogeessonni ibidda dhaamsuu irratti bobba'an kamisa har'aa ibidda bosonaa kibba Kaalifoorniyaa dhaamsuuf wal'aansoo qabaa kan jiran ta'uusaaf aangawoonnis namoonni 30,000 ta'an naannoo sana keessaa akka ba'an ajajaniiru. Ibiddi guraandhala 7 kibba Kaalifoorniyaatti ka'e yoo xiqqaate lubbuu namoota 28 kan galaafateef gamoo 10,000 lakkaa'aman barbadeessee jira. Hojjettoonni balaa tasaa daaraa keessaa namoota barbaadaa innaa jiranitti lakkoobsi namoota du'anii akka dabalutu eegama. Innaa ibiddi kun naannoo bashannanaa Leekastaayig jiru lafa iskuweer kiiloomeetirii 41 gubuu jalqabetti gareen ibidda dhaamsu roobii kaleessaa akka irratti fuulleffatu taasisee jira. Ibiddi kun ennaa ogeessonni tilmaama haala qilleensi gogaan ka'ee ibidda dhaamsuuf rakkisaa ta'uu isaatiin bakka birootti babal'achuu mala jechuun akeekkachiisanitti dhibbarraa harki 14 kamisa har'aa ganama dhaamee jira. Kan deebii ibidda kanaa dhaamsuuf ta'ee qeeqaa turan pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraamp torban kana gara Los Aanjelesitti ni imalu jedhamee eegama. Erga Doonaald Tiraamp baqattoonni gara yuunaayitid isteetsitti akka hin seenne ajajanii booda dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNHCR ibsa kenneen baqattoota deebisanii qubachiisuun lubbuu baraaruudha jechuudhaan ibsa baasee jira. Kun odaa qulqulluu. Pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraamp baqattoonni martinuu kanneen dhimma isaanii raggaasifame dabalatee gara Ameerikaa akka hin seenne erga murteessanii booda kamisa har'aa tokkummaan mootummootaa baqattoota qubsiisuun lubbuu oolchuudha jedhee jira. Aangoo qabatanii sa'aatilee hanga tokko booda ajaja sadarkaa olaanaa wixata darbe mallatteessaniin Tiraamp akka jedhanitti amajjii 27 qabee baqattoonni as seenuun dhaabateera. Ministiriin dhimma alaa boodarra gareelee baqattoota haaraa as dhufan waliin kanneen hojjetaniif iimeelii ergeen imalli baqattootaa gara yuunaayitid isteetsitti ta'uuf jiruuf beellamame martinuu haqameeraa jedhe. UNHCR yeroo ammaa ajaja sadarkaa olaanaa dhimma kana ilaalchisee jiru xiinxalaa jiraachuu beeksise. Baqattoota deebisanii
deebisanii qubsiisuun kanneen jireenyi isaanii balaa keessa jiru hokkaraaf dararaa jala kanneen dandammatan dubartootaaf ijoollee akkasumas namoota dhuunfaa kanneen ittisa seeraaf qaamaa isaan barbaachisu tarkaanfii lubbuu oolchuutii jechuudhaan AFP'f iimeelii ergeen beeksiseera. jaarmiyaan baqattootaatti dabaluudhaan rakkoo baqattoota nageenya barbaadaniif furmaata fiduuf bulchiinsa haaraa waliin hojjechuutti fufnaa jedheera. ergaa ministiriin dhimma alaa dhaaba godaantota sadarkaa addunyaaf ergeen baqattoota gara wiirtuu ce'umsaatti akka hin dabarsine gaafachuudhaan imalli isaanii martinuu addaan cituu ibsee jira. baqattoonni dursanii yuunaayitid isteetsi keessa qubatan akka karoorfametti tajaajila argachuu itti fufuu jedheera. ajajni kun akkaataa sagantichi jijjiiramuu itti danda'amu irrattillee gabaasi akka dhiyaatu kan gaafatu yoo ta'u gartokkeensaa kutaaleen biyyaa kanneen humnaa ol haalli isaatti heddummaate keessatti akka hirmaatan yaada dhiyeesseera. akkasumas dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa baqattoota simachuu irratti fide ilaalchisee murtii hoogganaan isaan dura turan joo baayiden dabarsan tiraamp haqaniiru. bara bajataa 2024tti baqattoonni 100,000 ol ta'an yuunaayitid isteetsi keessa kan qubatan yoo ta'u kunis waggoota 13 keessatti isa hedduu ta'ee jira. hayyee oduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. caaseffanni godina haaraa booranaa bahaatii fi gujii barattoota irratti dhiibbaan uume itti fufee jiraachuu isaa barattoonnii fi maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. barattoonni 10 fi barsiisaan tokkos tibbana kana hidhamuu isaanii barattoonni kun beeksisanii jiru. Tsaayi Daamxoo dabalata qabdi dhimma kanarratti. aanaa goorodoolaatti tibbana barattoonnii fi barsiisonni hidhamaniiru jedhan barattoonnii fi maatiin barattootaa muddee 9 bara 2017 unga bahiinsa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka guutaniif barattoota aanaa goorodoolaatti barachaa jiraniif maxxansame godina boorana bahaa maqaa dhahuun mormii dhoosee ture jechuun ibsaniiru. namni nageenya isaaniif akka sodaatan himan mucaan isaanii kutaa 12 baratu barattoonni hidhamaniiru jedhu. Barataa baay'eedha. Amma aanaan keessa jirutti naannoo barataa gara 10 wayii hidhamee jira. Kaleessas hidhaa turani. Kaleessa nama 4 hidhamee achi durallee barattooti hidhamanii jirani. Foormii guutuu diddanii jedhamanii hidhamee barattooti hidhamanii jira. Barataan bara 2015 kutaa 12ffaa ture sababa mormii kanaan waggoota 2 barnoota addaan kute bara kana qormaataaf qophaa'aa tures akkamittiin akka barnootatti deebi'anii fi maaliif akka mormiin ka'e ennaa himu. Barattoonni baay'ee hidhamanii kun dararamaa kun hidhamaa kun maan jedha kun qaama nageenyaatiin butamanii iddoo biraatti geeffamaa kenna kana nurraan gahaa turan. Waggaa 3 fi foormii guutuu fi barataa kutaa 12ti gaafa foormii dhiyaatu maqaa godina Booranaatiin guutaadhaan. Gaafa barnoota kiyya addaan ture bara dabee ji'a 4ffaarraa kaasee aga ji'a 12ffaatti nama 21 mana hidhaa turre. Maqaa kanaan guutuu qaddanii caaseffama godina haaraa kana fudhachuu qaddan jedhanii ji'a 8tiif mana hidhaa ture. Gaafa immoo bara nagahuu baranallee gaafa foormiin guutamu maqaa godina gujiitiin abbaan gadaa dhufee abbootii amantaa maatiin barattootaa hunda waamanii bulchaan godinaa dhufee maqaa godina Booranaatii hin jiru maqaa godina gujiitiin manni barumsaa waggaas 2 darbe cufamee ture barana jechuun 2017 kana. Foormii guutaa jedhanii manni barumsaa maqaa gujiitiin barattanii kootta deebi'aa barnoota keessatti deebi'aa jedhanii mana barumsaatti deebine. Gaafa immoo foormiin jiru maqaa godina Booranaatiin dirqama guuttanii barataan guutuu jedhee hidhama jedhanii nu doorsisaa turanii baqannee mana barnootaatti baddaa turree ijoolleen baay'ee hidhamaneeranii. Maatiin barattootaa ammallee barattoonni akka qormaataaf taa'an haala mijachuu qabaa jedhu. Wanni nuti gaafannu mootummaa uummatni kenna gaafii uummatti badhaan kun gaafii gaafatee jira. Gaafii sana ammoo deebisuu caalaa humnaan hidhaan sosodaachinaa doorsisuu jira malee gaafii sun xiyyeeffatamee dhageetamee uummanni kun maal gaafata dhugaa gaafate moo soba gaafatee gatta'anii uummata kana mariisisanii afaan dhugaatti dubbatanii afaan dhugaatiin wanni kun kanaaf kana ta'e kun ammoo kanaaf kana ta'uu akkas ta'uu qabaa jedhanii mari'achiisuu osoo danda'amu uummata kana hidhaan jechaan doorsisaan wanni garagaraatti deemamaa jira waan ta'eef ammas uummati karaa nagayaatiin gaafii gaafachaa jira. Karooti abbootii gadaa jaarollee biyyaatiin karaa garagaraatiin gaafii gaafataa jira. Mootummaanis hatattamaa waan kana gattee ilaale ijoolleen teenya mana barumsaatti deebite nutis nagayaan jiraachuu barbaanna. Barataan 55,000 olii barumsa
beekumsa ala jiraachuu jechuun barataa hagana gahu ammoo maal hojjeta gaafa barumsa dhabe waan jedhama. Uummata irrattillee biyya irrattillee ba'aadha. Guraandhala 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa godina 21ffaa kan naannichaa taasisuun bifa haaraadhaan gurmeessuunsaa ni yaadatama. Gurmaa'insa kana hordofuudhaan aanaa Gorodolaatti mormiin mudateen waggoota 2 manneen barnootaa cufamanii barattoonni kumaatamaan lakkaa'aman barnootaan ala turuun isaaniis sababa jeequmsi yeroo yerootti mudatuun lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan gahaa turuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bara kanas erga barnoonni eegalee rakkoo wal fakkaataan uumameeraa jedhu jiraattonni. Obbo Ariitii Jaarsoo bulchaa aanaa Gorodolaa deebii kennaniin. Foormii kaguutan jira barataan gaafii uummati qaburraa ka'ee barataan muraasni foormiin guunnoo dhimma caaseffaa mootummaan caaseffaa godina Boorana Bahaa jedhee mootummaan kenne uummati guji immoo gaafii san yeroo dheeraaf gaafataa ture jira. Manneen barnootaa ka cufamellee jira, ka barataa jirullee jira. Kaafes immoo gara barnootaatti deebi'uu fi sochiin godhamaa jira. Barataan maqaa barataatiin hidhame hin jiru. Kan hidhame garuu ijoollee mana barumsaa dhattu karaa ittiin baratan jedhee warri dhaanu sun warra yakka raawwate. Gurmaa'insi godina Boorana Bahaa falmiinsaa ta'e kun Boorana kan turee fi yeroo dhiyoo keessa godina Gujii ta'uu odeeffannoowwan ni mul'isu. Caaseffama kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa murteen duubatti deebi'uu hin jiru. Fuulduratti caaseffamni jiraatu gandaaf aanaa jajjabeessuudha jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban kana keessa irra deebi'anii ibsa kennaniin odola Giriinlaandii dhimma nageenya addunyaatiif jecha to'achuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Yaadni isaanii kun odola Giriinlaandii Arkitikitti argamu kan bulchitu biyya Deenmaark yaaddesseera. Gabaasaan VOA Henry Reejuweel Kopenhaagen nageenya odolichaa irratti xiyyeeffannaa kennuu akka dagatte beeksisuu ishee akkasumas immoo sochiin chaayinaatii fi raashaa naannoo sana irratti dabalaa deemaa jiraachuu isaa caqasuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaataa waliin caqasna. Waraanni biyya Deenmaark ajaja Arkitiik jala jiru buufata waraanaa xiqqoo magaala guddicha Giriinlaand nuukirraa nageenya daangaa bal'inaa iskuweer kiiloomeetirii miiliyoonii 2.1 qabu to'achaa jira. Gabaasaan VOA Henry Reejuweel achi jira. Greenland's capital Nuuk. Magaalaa guddittiin Greenland Nuuk fiixee lafa gammoojjii dilallaa wajjin walitti maxxantee jirti. Hurriin muddamaa siyaas-dacheen addunyaa uumammoo odolattii irratti guddachaa jira. Yuunaayitid Isteetsi odola Giriinlaand akka bakka barbaachisaa tarsiimootti ilaalti. Maark Jaakobsen kolleejjii waraanaa Rooyaal Daanishii isa magaala Kopenhaaganitti argamurraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti. Karaan gabaabaan misaa'elli Raashaa gara Yuunaayitid Isteetsi dhaquu danda'u karaa kallattii kaabaa karaa Giriinlaandi. Pireezidaant Doonaald Tiraamp odola Giriinlaand to'achuu barbaadu. Kopenhaagen nageenya odolichaa mirkaneessuu hin dandeenye jechuudhaan. Bidiruuwwan Raashaa bakka hundatti argamu. Bidiruuwwan Chaayinaa bakka hundatti argamu. Dooniiwwan waraanaa Deenmaark kana to'achuu hin dandeenye. Humni waraanaa Deenmaark odolicha irratti argamu. Bidiruu waraanaa moofaa 4 xiyyaaraawwan hordoffii loltoota saroottan fayyadamanii to'annoo taasisanii akka achirraa qabanu maddi oduu Reuters gabaasee jira. Mootummaan Kopenhaagen dirooniidhaa fi bidiruuwwan haaraa bituudhaaf karoora baafatee jira. Buufata xiyyaara waraanaa jeettota waraanaa F-35 qubachiisuu danda'u babal'isuudhaafis karoorfatee jira. Ministeerri ittisaa Daanishii Tiroolis Luundi Poolsen wanneen kana hojjechuu irratti akka boodatti hafanu dubbatu. Dooniiwwan keenya xayyaarawwan to'annoo daangaa biyya keenyaa taasisan irratti horii baasuu waggoota baay'eedhaaf dagannee turre. Amma wanti nu hojjechuuf yaalaa jiru sana. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi yemmuu waraana addunyaa isa lammaffaarraa kaasee odola Giriinlaand irra ture. Waraana buufata of eeggannoo misaa'elaatii fi to'annoo taasisu 200 ta'uu achirraa qabaa ture.
Joon Raahibeek Clemenson kolleejjii waraanaa Royal Danish irraa akkas jedhu waa'ee kanarratti. Gaaffiin guddaa United States bakka sanarratti argama ishee guddisuu hojiiwwan waraanaa biraa hojjechuu ni barbaaddi ka jedhudha. Mootummaan Denmark jecha Trump isa to'annoo jedhuu fi hiika adda addaa qabaachuu malu maal jechuu akka ta'e adda baafachuudhaaf yaalaa jira. Maal jechuudha to'annoo jechuun daangaa sanarratti waraana amma tokko qabaachuu jechuudha. Raashaan gama isheetiin waraana ishee isa kutaa Arkitiik irratti maallaqa baasaa yookaan investi gochaa jirti. Buufata xiyyaara waraanaa Naaguriskooyi jedhamuu fi kan xiyyaaronni boombiiwwan nuukilaraa hidhatanii irra qubatan akkasumas misaa'elootaa fi buufata to'annoo ijaartee jirti. Dooniiwwan Raashaa nuukileera hidhatanii galaana Arktiik to'achaa jiru. Humni waraana galaanaa nuukileera hidhate biroo inni cabbii galaanarraa caccabsaa himaluu danda'u naannoo sanarratti Kremliniin jabaachaa jira. Chaayinaa fi Raashaan shaakallii waraanaa waloodhaan Arktiik irratti taasisaniiru. Joon Raahibeek Clemenson kolleejjii Royal Danish irraa dhimma kanarrattis dabalanii waan jedhan qabu. Sodaan dhugaan naannoo sanarra jira. Keessumaa haala Raashaa waraana ishee naannoo sanatti guddifachaa jirtu irratti biyyoottan miseensota neetoo ta'anis yeroo ammaa kana humna isaanii naannoo sanarratti guddifachaa jiru. Hirbuu seenuu Doonaald Tiraampiin dura embaasiin Yuunaayitid Steetsi Deenmaarkiin jiru. Yuunaayitid Steetsi odola Giriinlaand irratti humna waraanaa ishee qubachiisuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsee ture. Ejjannoon kun pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Steetsiin geeddarameera. Yeroo ammaa Deenmaarkii fi Giriinlaand obomboleetti siyaasaa fuulduree isaanii jiruu fi qophaa'anii akka jiranu ibsa. Gabaasni Henry Reejiyool VOA'dhaaf qopheesse kun. Ayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Nu wajjiniin tura ammas. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa tajaajila isaa geggeessuudhaaf akka maallaqni isa barbaachisu iyyatee jira. Gama kaaniin namoottan influenzaadhaan qabamanii hospitaala ciisanii jiranuu fi seenanii sa'aatii 24 keessatti qorannoon dhukkuba bardi filuu jedhamu akka irratti taasifamu. Waaltaan ittisaa fi to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Steetsi beeksisee jira. Dhimmoottan lamman kanarratti gabaasa qophaa'e jaallannee gammadaa akka ittaanutti qindeessitee jirti. Waliin caqasne. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n rakkoo fayyaa addunyaa kan kanaan dura hin argamne furuuf doolaara biliyoona 1.5 iyyatee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara haaraa kan hojiiwwan hatattamaaf doolaara biliyoona 1.5 akka kennamuuf kamisa darbee jechuun walitti bu'iinsi jijjiiramni qilleensaa weerarri dhukkubootaa fi buqqa'iinsi uummataa wal faana dhufuu akeekkachiisee jira. Kunis rakkina fayyaa addunyaa kanaan dura hin argamne uumuuf jira jedha WHO'n. Jaarmiyaan fayyaa kan tokkummaa mootummootaa kun rakkoo fayyaa bara kana namoota miliyoona 300 fi miliyoona 5 gargaarsa namoomaa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu tilmaameera. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom iyyannoo kana yeroo dhiyeessaniif WHO'n hojii keenya kan lubbuu baraaruu haala hatattamaa beekamaa ta'een deeggaruu fi rakkoo haaraaf saffisaan deebii kennuuf doolaara biliyoona 1.5 barbaada jedhan. Gaaffiin gargaarsa hatattamaa kan jaarmiyaan kun dhiyeesse gaaffii maallaqa bara darbee wajjin walqixxee murteessaa fi qabeenya balaa fayyaa hatattamaa 42 itti fufee jiruuf ilaalcha duraa kennuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Isaan kunis walitti bu'iinsa weerara dhukkubootaa, balaawwan haala qilleensaa wal qabatanii fi balaawwan fayyaa hatattamaa biroo kana booda adda baafaman yookaan darbee mul'atan boqonnaa kan hin laanne walirratti kan dhufan dhiminas kan qabanii jechuudhaan Dr. Tedros ibsa kennan kanaan dubbataniiru. Gargaarsa fayyaa hatattamaa naannoo walitti bu'iinsi jiru kan akka naannoo Faalistiinotaa qabamee jiru irraa kaasee hanga Rippaabilika Deemokiraatawaa Koongoo hanga Sudaanitti taasifamu akkasumas hojiiwwan duula tallaalii gaggeessuu
hanqina nyaataa wal'aanuu fi weerara dhukkubootaa kan akka koleeraa to'achuuf gargaaruu eeraniiru. Maallaqa gahaa fi itti fufiinsa qabu malee bara kana eenyu kunuunsa akka argatuu fi eenyu akka hin arganne murteessuuf hojii hin danda'amnetu nu mudataa jedhan Dr. Tedros. Deeggarsi keessan jaarmayaan fayyaa addunyaa tajaajila toora jireenyaa ta'e akka itti fufu gargaara. Kana malees qaawwaa dhukkubaaf fayyaa, abdii kutannaaf abdii qabaachuu, jireenyaa fi du'a gidduu jiru kan namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif addunyaan qaawwicha guutuu yookaan dochuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhanom iyyataniiru. Mata duree keenya lamaffaatti ceenu. Namoonni dhukkuba filuu yookaan influweenzaan qabamanii hospitaala ciisan sa'aatii 24 keessatti qorannaan influweenzaa birdi filuu jedhamu saffisaan akka gaggeeffamuuf gidduugalli ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC'n kamisa darbe gorsee jira. Kunis tattaaffii dhaabbatichi daariqa yookaan infekshinii dhukkubichaa namarratti dabalaa jiru ittisuuf taasisu babal'isuusaati. Gorsi kun sadarkaa influweenzaa haala olaanaa ta'een daddarbaa jiru kana keessatti namoonni vaayirasii influweenzaa birdi filuu yookaan AH5N1 qabaman adda baasuu irratti harkifannaan akka hin uumamneef yaadameetu. Balaa dhukkuba influweenzaa birdi filuu uummata bal'aatti dhufu xiqqaadha. Ragaan dabalataa namarraa gara namaatti babal'achuus hin jiru jedha CDC'n. Ammayyuu dhukkubsattoonni influweenzaa A jedhamuun qabaman keessumaa kanneen kutaa yaala cimaa yookaan intensive care unit keessa jiran gosa vaayirasichaa gadi fageenyaan adda baasuuf akkasumas influweenzaa birdi filuu qabamuu fi dhiisuu isaanii murteessuuf hospitaala erga seenanii sa'aatii 24 keessatti akka gaariitti qoratamuu qabu jedha. Qajeelfama kamisa darbe bahe kana dura hospitaalonni akka waliigalaatti guyyooti muraasa booda saamuda baay'ee gara mana yaalaatti ergu gosa vaayirasichaa baruuf jechuudha. Qorannaan saffisaa taasifamuunis hakiimonni akkaataa itti namoonni vaayirasichaan qabaman adda baasuu fi yoo barbaachisaa ta'e qorannoo fi qoricha walitti dhiyeenyaan ilaalanii dafanii akka kennan gargaaruuf kan akeekedhaa jedhan ittaanaa daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa Niiraawushaa bilbilaan oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin. Caasaan jiru akka barbaachisummaa isaatti hojjetaa jira ka jedhan Shaa fayyaa hawaasaa irratti tarkaanfii barbaachisu fudhachuun yoo barbaachise qondaaltonni fayyaa dafanii bayii qorannoo arguu barbaaduu jedhan. Wanti nu barbaachisu gara caasaa yookaan sirna yeroo kanatti waan ta'aa jiru nutti mutti ce'uudha jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni gara 70 ta'an irra caalaan isaanii hojjetoota qonnaa akka ta'an erga baatii ebilaa as dhukkuba birdi filuun qabamaniiru. Sababiinsaas vaayirasichi tuuta lukkuuwwanii fi beeladaalee aannanii horsiisan gidduu naanna'aa waan jiruuf namoonni 3 saaxilamummaa vaayirasichaa ifa ta'e osoo hin qabaatiin vaayirasichaan qabamuu isaanii waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC'n gabaaseera. Torban darbe Luuziyaanaa keessatti namni tokko du'uun gabaafameera. Kanumaan qophii fayyaa kanarraa xumuree torbee walitti deebina. Hangasittuu nagaatti. An jaallannee gammadaa. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaan nu argachuu dandeessu. Karaa lakkoofsa waatsaappii keenyaatiin suur sagaleedhaa fi sagalees nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaaju Tigisti Gammee. Pirodiisariin keenya Eliyaas Asmaare, gulaalaan viidiyoo Maatiiw Giraantii fi ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa turan Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa. ይህ የአሜሪካ ድምጽ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የሐሙስ ምሽት ስርጭታችን ጀመረ።